Isarati hallelujah jara. Amen. Nagaan sebuki jara. Jangan cepat-cepat ke Guftara. Double lagi. Nagaan esar gama sejenamu ilaalee rakan dura. Kutawan keenya torban darbar keessatti torban lamaan irra nutti fakkaata. Nagaan esar gama. Nagaan fubuurri eessadha. Nagaan eessadha. Waan jedhamu irratti torbii haaraa ta'uu torba lamaan haaraa ta'uu hin beeku garuu dubbadheera. Namni dhuguun nagaan argadha akka jedhu machaa'uun nagaan argadha. Waan adda addaa gochuutiin nagaan argadha garuu nagaan argamu hin danda'u jenneerra. Nagaan eessa argama kan jedhu hiiki nagaa itti dhufnee waan dhaabbanne natti fakkaata. Addunyaan kun nagaa argachuudhaaf lubbuusaa balleessaa akka oolu. Irra caalaan namni addunyaan kun nagaan argadhaadha kan namoota hedduu akka inni baduuf godhaa oolu. Oolaa karaatti qalame kan godhaa oolu. Kaayyoon inni guddaan nagaan argadhaadha. Nagaan garuu eessaa? Nagaan eessadha? Nagaan eessaa dhufa? Nagaan eessarraa ka'a? Namni waldaa keessa dhaabate nagaan qabu. Namni faarfachaa nagaan qabu. Namni lallabaa nagaan qabu. Namni hiriishaa nagaan qabu. Nagaan eessaa dhufa? Wanti guddaan kana beekuudha. As keessa asoosama adda addaa, barruulee adda addaa, kitaabota afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan baay'eetu beekne itti dubbifne nagaa argachuu dandeenyu. Nagaan eessaa? Ganama kaanee, dafnoo ganama kaanee, facaasa ganama kaanee, buukii keenya bannee, buukii keenya irraa birrii baay'eetu laallee nagaan ulaatu. Ganama boroo kaanee, suuqii bal'aa qabaannee, annee banneetu laallee nagaan ulaatu. Nagaan eessaa dhufa? Addunyaan kun nagaa eessaa fida? Biyyi lafaa eessaa fida? Barbaachisummaa wangeelaatti amannee kana waadaa walii seennee bara 2009 kana wangeela baruun dirqama. Qulqulloota nagaan eessaa? Namooti baay'ee kanaan dubbadheera darbe keessa nagaa galata Waaqayyoo, nagaa rakkinni hin jiru, jireenyi koo nagaa, gooftaa galatu. Kenna nagaan hin jiru. Gaaf tokko dubartittiin Shuneem sun baay'ee ariifattee fiigdi. Elsaa'i mana ishee boqota garuu guyyaa sana mana ishee irraa fagaateetu iddoo biraa deemeera. Akka carraa mucaan ishee jala gaafa dadhabu harree yaabbatteetu ergamoota ishee buddeen nyaatamu itti feesiftee tokko yaabbattee ergamoonni ishee maal ta'u kaan isheedhaa harree harkisu kaan immoo waan Elsaa'i nyaatu baatanii harreetti fedhe deemu garuu mucaan maal ta'eera jalaatti du'eera. Mucaan du'ee jiru waan namni Waaqayyoo nyaatu harreera keessattu baay'ee ariifatteetu deemtuuti Elsaa'i gaara gamaatti ishee argee jira. Gaara gamaa gubbaatti kameraan dubartittiin kun dubartii Shuneem natti fakkaatte. Garuu maal akka rakkatte maal akka taate ariifadhu bira gahiiti. Gaafa Giyaasi baay'eetti fiiga Giyaasi. Yeroo fiiga bira gahu gooftaan koo akka ta'e nagaa keetii gooftaan koo nagaadhaa jette. Nagaa kooti ittiin jenne nagaa kooti jenne. Gooftaan koo nagaadhaa jette gaafatte. Eeyyee nagaadha garuu maal akka ishee rakkatte gaafadhu naan jedhe naan. Amma isa bira gahutti waan dubbadhu. Baattu gadeeffettu amma isa bira gahutti waan dubbadhu jette. Dhoksaa koo abbaa argatti firfirsaan deemaa jette. Ilaameetti nan amma isa bira gahutti waan dubbadhu garuu isa bira gahu baay'ee ariifadhe jette. Maalaasaa poosaatiyaa. Elsaa'i maatii beektu akka dafaruu Waaqayyo dubartittiin kun waa rakkattee itti jedhe Waaqayyo. Waan ishee rakkatte garuu ittiin dubbanne garuu waa rakkattee itti jedhe. Bara geessetu gooftaa koo itti lafa dhooftee. Abattee miti takka bara keenya keessa yeroo Waaqayyo nuti dubbatu nuyi jennee dhaabannu miti. Lafa dhoofteetu gooftaa koo Elsaa'i. Abeet Elsaa'i. Mucaan koo du'ee. Annaa gadi siin jenne. Bara dheeraa mana maseentuudha. Ani mucaan qabu. Waa tokko qabu garuu mucaan koo waan du'eef akka barbaadde ani bara dheeraa maseenummaan taa'an tureetti. Elsaa'i harra yaabbateetu harra ishee yaabbatee fiigichaan ka'e. Nagaa ilaala sin qulqulloota nagaa galata Waaqayyoo nagaa kooti. Gooftaa maaliin qaba? Nam tokko nama baay'ee sin ceephoo bara yeroo geessan akkuma carraa fagoo nama arge haay nagaa keetii jirraa abbee rakkina maalii qabna bashaana'u. Keessi garuu qinqanii na nyaatee dhumeera. Keessi garuu dhumeera. Kanaaf Yesuus malee ergamootaan Fariisotaan afaan keessan akka dhadhaate lapheen keessan garuu boolla gadi fagoodha. Qulqulloota Yesuus keessaa nagaan eessa jira nagaan? Biyya lafaa eessa barbaadanii nagaan hin argamu. Eessa dhattanii nagaan hin jiru. Kanaaf baay'ee isaa dubbannaa kutaawwan kee jalatti qabneedhaan boqonnaa lamaffaatti dabarsa dhufu har'a garuu boqonnaa tokko xumuruun irra jiraata. Na wajjin ta'a firoo tokko wangeela firaadhaan hin baasnaa. Yaadannoo firaadhaan hin baasnaa. Agalgaawwan tajaajiltoonni bara keenya keessaa waldaan fayyina tajaajiltoota baay'ee qabdi. Bari yaadannoo baatee deemuu hin beekan. Gooftaan Yesuus maal jedhee gaafa deebi'ee dhufu nama meeqa? Isin immoo nama meeqadha? Bara tokko olidha. Kanaaf baay'ee jechuudha sun.